Ashii Amaar qabuun akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa walabummaan neetwoorkii irraa oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee dhiyaanneetu jirra amma mata dureewwan oduu. Manni murtii waliigalaa federaalaa oliyyannoo obbo Jawaar Mohaammed fa'aa dhaggeeffate. Hidhaan seeraan alaa ilmaan Oromoo irratti hammaachaa jiraachuun gabaafame. Ameerikaan lammiileen ishee Itoophiyaa keessaa akka ba'an irra deebiin akeekkachiifte kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannedha. Amma oduu bal'inaan. Manni murtii waliigalaa federaalaa oliyyannoo obbo Jawaar Mohaammed fa'aa dhaggeeffate. Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni afur jala murtii dhimmi isaanii iddoo isaan hin jirretti yaa ilaalamu jedhuun kenname irratti sadaasa 16/2021 oliyyannoo isaanii dhageessifataniiru. Galmee mata obbo Jawaar Mohaammed fa'aa keessaa namoonni afur obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Daanee, obbo Dajanee Xaafaa oliyyannoo isaanii gama bukaatota isaaniitiin mana murtii waliigalaa federaalaa dhaddachadha oliyyannoo yakkaatti dhiyeeffataniiru. Mana murtii olaanaa federaalaa lamaddii lidataatti dhaddachi yakka farra shororkaa fi dhimmoota heeraa tokkoffaa obbo Jawaar Mohaammed dabalatee himatamtoonni arban fedhii isaaniitiin mirga heeraan kennameef fayyadamuu waan hin barbaanneef dhimmi isaanii iddoo isaan hin jirretti yaa ilaalamu jechuun jala murtii kennuun isaanii yaadatama. Himatamtoonni arban gama isaaniitiin murteen manneen murtii qaama seera raawwachiisuun kabajamaa hin jiru. Namoonni manni murtii bilisaan gadhiise deebi'anii qabamaa jiru. Hanga kun hin sirreeffamnetti mana murtiitti dhiyaachuu hin barbaannu jechuun ture guyyaa beellama isaanii dhaddachacharraa kan hafani. Abokaatota himatamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Misgaanuu Mul'ataa akka seeraatti namni tokko dhimma yakka irratti mana murtiitti dhiyaatee dhimma isaa dhaggeeffachuu fi hordofuun dirqamadha. Namni osoo mana hidhaa jiru bakka hin jirretti haalli itti jedhamuu danda'us seeraan hin jiru jechuun dhimmicha irratti oliyyannoo dhageessifachuu isaanii himaniiru. Oliyyannoon murtee mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataatti dhaddachi yakka farra shororkaa fi dhimmoota heeraa tokkoffaa mormuun dhiyeeffatan dhimmoota lama of keessaa akka qabus abukaattoon kun himaniiru. Oliyyannoon isaanii inni tokko manni murtii gadii bakka isaan hin jirretti dhimmi isaanii yaa ilaalamu jechuun kan murteesse sirrii miti kan jedhu akka ta'es abukaattoo himatamtootaa kan ta'an obbo Misgaanuu Mul'ataa dubbataniiru. Qabiyyeen oliyyannichaa inni lammaffaan immoo komiin isaan dhiyeeffatan murteen manneen murtii qaama seera raawwachiisuun kabajamaa hin jiru kan jedhu mana murtiitiin ilaalamee kufaa yookiin immoo fudhatama qaba yaa sirreeffamu kan jedhuun tarkaanfiin fudhatame hin jiru. Isa kanarrattis komii kan dhiyeessinedha jechuun himaniiru. Mana murtii waliigalaa federaalaatti dhaddachi oliyyannoo yakkaas galmee oliyyannoo dhiyaate qoratee ajaja kennuuf akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 24/2014tti beellama qabachuusaa obbo Misgaanuun himaniiru. Ji'a waxabajjii bara 2020 keessa ture ajjeefamuu aartist Hacaaluu Hundeessaa booda kan qabaman obbo Jawaar Mohaammadii fi namoonni galmee isaanii keessatti argaman kanneen biroon labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuuf ba'e, labsii yakka telekoomii, labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaa fi seera yakka biyyattii keewwata garaagaraa darbuun ture kan himatamani. Manni murtii olaanaa federaalaas himataawwan labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaan wal qabatan 6 akka addaan citan murteessuun isaanii yaadatama. Obbo Dajanee Guutamaa, Dr. Biraana Masqal Abbabaa Sanyii fi Tsaggaayee Raggaasaa Raarsaa namoota biyya keessa hin jirree fi galmee obbo Jawaar Mohaammed fa'aa keessatti himatamanii jiranidha. Hidhaan seeraan alaa ilmaan Oromoo irratti hammaachaa jiraachuun gabaafame. Mootummaan Bilxiqinnaa kufaatiidhaaf qarreerra jiru. Maqaa labsii yeroo muddamaa kabachiisuutiin dardarran Oromoo mana hidhaatti guuraa jiraachuun beekame. Barreessaa kitaabaa fi qondaalli siyaasaa ABO Yaasoo Kabbabaa Hordofaa jidduuma kanatti kan mootummaa Bilxiginnaatiin qabamee hidhamuun dhaga'ameera. Amma dura waggaa 2 oliif mana hidhaa Qilintoo ture dhiyeenya kan ba'e barreessaa fi qondaalli siyaasaa ABO Yaasoo Kabbabaa Hordofaa torban kana keessa magaalaa Finfinnee keessatti humna tikaa PBtiin qabamee akka hidhame maddeen keenya kan adda bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Yaasoo Kabbabaa kitaaba isaa Jibbaata jedhuu fi kan biraa tokko barreessee uummataaf dhiyeessuuf tattaafataa akka ture ni beekama. Ammas dhimma kitaaba isaa kana xumurachuuf olii gadi otoo carraaqu eegdota sirna Bilxiginnaatiin akka butame gabaafamaa jira. Akka odeeffannoon arganne ibsutti Yaasoon kan hidhame torban tokko ol ta'ullee hanga ammaatti maatiinsaa iddoo itti hidhamee jiru beekuu akka hin dandeenyellee himaniiru. Haala wal fakkaatuun qindeessaa waajjira Koongireesii Federaalawaa Oromoo godina Arsii kan ta'e barsiisaa Muktaar Mohaammed humnoota mootummaatiin to'annaa jala ooluun gabaafameera. Obbo Muktaar Mohaammed torban darbe keessa labsii yeroo muddamaa mootummaan Bilxiginnaa labse booda magaalaa Asallaatti kan hidhame yoo ta'u hanga ammaatti qaamni mana murtiitti dhiyeessee akka hin jirre beekameera. Odeeffannoo maatii Muktaarii fi qondaaltota KFO godinichaa irraa arganneen ajaja qaama olaanaa irraa kennamee hidhamee jiraachuusaa qajeelchi poolisii godinichaa himeera. Yeroo ammaa kanatti maqaa labsii yeroo muddamaatiin ilmaan Oromoo hedduun gara hidhaatti guuramaa kan jiran keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti dardarran Oromoo adamsuun yeroo kamuu caala sadarkaa ammaataarra ga'ee jira. Torbanuma darbe keessa qofaa dardarran kumaatamaan lakkaaman magaalaa Finfinnee keessatti humnoota mootummaatiin butamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo hedduun gabaasaa jiru.
Ameerikaan lammiilee ishee Itoophiyaa keessaa akka ba'an irra deddeebiin akeekkachiifte. Waajjirri dhimma alaa Ameerikaa lammiileen biyyattii Itoophiyaa keessa jiran atattamaan akka ba'aniif irra deddeebiin akeekkachiifte. Ameerikaan yeroo rakkisaa keessatti lammiilee ishee Itoophiyaa keessaa baasuudhaaf tarkaanfii kamiyyuu akka fayyadamtu aangaa waajjira dhimma alaa Ameerikaa tokko eeruun Rooyiters gabaaseera. Haaluma wal fakkaatuun dubbii himaan waajjira dhimma alaa akeekkachiisa wal fakkaatu kennuu isaanii tajaajila oduu Firaansii eeruun Al Arabiyaan gabaaseera. Waraanni Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru ammaachuu hordofee torbaanota muraasa dura mootummaan Ameerikaa lammiilee isaa Itoophiyaa keessa jiran akka ba'aniif akeekkachiisuun isaanii yaadatama. Ameerikaan alatti biyyoonni biroo baay'een lammiileen isaanii Itoophiyaa keessaa akka ba'anii fi gara Itoophiyaatti imaluudhaaf karoora kan qaban yoo ta'e akka keessa deebanii ilaalaniif hubachiisaa turaniiru. Biyyoota lammiilee isaanii hubachiisan keessaa UK, Siwiidin, Jarman, Saawud Arabiyaa, Kooriyaa Kibbaa fi Raashiyaan keessatti argamu. Biyyootiin kunneen akeekkachiisa imala baasaniin gara fuula duraatti Itoophiyaa keessaa ba'uun rakkisaa ta'uu waan danda'uuf lammiileen isaanii filannoowwan xiyyaaraa daldalaa hanga jiranitti fayyadamuun Itoophiyaa keessaa akka ba'aniif gorsaa turaniiru. Ameerikaan kanaan dura lammiileen ishee akka Itoophiyaa keessaa ba'an yeroo akeekkachiiftetti rakkoo maallaqaatiif namoota ba'uu hin dandeenyeef liqaa mijeessuufiin akka danda'amu beeksiftee turte. Jibuutiitti ajajaa waraanaa Ameerikaa kan ta'an Meejar Jeneraal Wiiliyaam Zaanaa barbaachisaa taanaan hojjettoota embaasii Itoophiyaa keessa jiran Ameerikaanotaa fi lammiileen biyyoota biroo Itoophiyaa keessaa baasuudhaaf akkasumas deeggarsa taasisuudhaaf karoora baafachuudhaan qophii ta'uu isaanii dubbataniiru. Biyyoonni alaa lammiilee isaanii Itoophiyaa keessaa akka ba'aniif akeekkachiisuu kan jalqaban finciltooti TPLF godinaalee Walloo to'atanii waraanni bilisummaa Oromoo WBOn immoo imala gara Finfinneetti taasisaa jiru beeksisuu hordofee mootummaan Itoophiyaa immoo guutummaa biyyattii keessatti hojiirra kan oolu labsii yeroo muddamaa erga labseen boodadha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne san gammaa ture. Qophiilee walabummaa neetwoorkii afaan waliin turtii gaarii jenna. Oromoon disaayidaa godhu. Oromoon hiree murteeffannaa isaa haa murteessu. Adda bilisummaa Oromoodhaa kaleessa hogguu dhaabbatu rakkoo Oromoo fi Itoophiyaa gidduu jiru. Rakkoo koloniiti. Rakkoo ganna 150 afaan qawweetiin qawweedhaan ijaaraman. Qawweedhaan ijaaramanii qawwee sanaan kan biyya san tiksan qawwee sanaan kan Oromoo sodaachisanii ganna agasku bitaa turanidha jechuudha. Kanaaf nuti ka qabsoofnuuf Oromiyaa guutuutti bilisa baasuudhaan ummati kenna. Oromoon irreedhaan achi jalatti cabee bilisa ta'ee akka inni hiree isaa murteeffatu godhu. Kanaaf akka adda bilisummaa Oromootitti nuti ganna 48 ol wareegama kan itti baafne Oromoo qofaaf osoo hin taane warreen sabaa sablammoota dhibiidhaa akka Oromootitti cunqurfaman biyya san keessatti jiran sun cufti carraa Oromoodhaa kana akka argatanii fi gabrummaa jalaa ba'anii nasii beekaa jalaa ba'ee waa'ee isaa akka inni murteeffatuu fi egeree isaatis egeree biyya Itoophiyaattis akka murteessuuf jechuudha. Kuni waan jibba waliigalatti adda bilisummaa Oromootii fi waraana bilisummaa Oromootirraa qabani addunyaa kanatti fokkisiisuudhaaf dhiyeessanidha. Egaa kanaan dura seenaa Oromoodhaa dogoggorsanii addunyaa kana keessa kaan ammas seenaa dogoggoraa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromootirratti barreessanii addunyaa tanaan jibbisiisuu fi akka ilaalcha hin arganne goosiisuudhaaniif alatti nuti bilisummaadhaaf qabsoofne. Nami bilisummaadhaaf qabsaa'u bilisummaa nama dhibiidhaa hin sarbu. Bilisummaa nama dhibiidhaa hin sarbu. Agartee inni kun beekaa ta'e jedhanii waraana bilisummaa Oromootii fi adda bilisummaa Oromoodhaa biyyoota addunyaa biratti xureessuudhaaf mootummaan mataan isaa mootummaan Abiyyi waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee ajjeesee warra kana isatti ajjeesee jedhaa jechuudha. Malee nuti gonkumaayyuu kanan goonu nami bilisummaa isaatiif dhiiga cabsee lafee isaa cabsee bilisummaa barbaadu nama siviilii ta'e kan nagaati irratti kana hin godhu nuti kanan goonu seerri kennas abaa'oon baay'eetti dimokraataa seera qabaa waan mirga nama dhalaatiif mirga nama gonkumaayyuu hin sarbu
Egaa inni kun namoota dhibiitiin beekamuu dhabuu baatus nuti ammoo akkasitti jira jechuudha. Nam tokko siviilii kamiyyuu hin ajjeefnus nama qawwee qabatee nu dura dhaabbate kamiyyuu inni qawwee sitti dhokaase nullee qawwee itti dhokaasna. Sanaan alatti dhibiidhaan jiru jechuudha. Nuti akkaataa itti biyyattii tana yookaan mootummaa kana ittiin lollu siistama mataa keenyaa qabna. Isa kana keessatti Oromiyaa bal'oo tana keessatti waraana bal'inaan ijaaruudhaan akka sanaatitti loluudha. Enzan xumura irratti Finfinnee qabachuudha. So kan godhaa jirrus kan naannoo Finfinneedhaa guutumaa guututti kaabaan bahaan lixaan itti marsinee jirra jechuudha. Humna xixiqqaadhaan kukkunnee bakkoota adda addaati irratti kukkunnee boodarra immoo walumaa galatti qabatuudha siistamii nuti itti yaa'aa jirru kan. Sababi isaatis nuti riphee lolaadhaa nuti gargaarsa dhibiidhaan qabnu addunyaan nu gargaartu kan nu gargaarus uummata keenya ajjeefneet duuneet qawwee hidhannee qawwee isaan irraa baafneet sadarkaa kanatti hin dhufne jechuudha. Kanaaf akka kanatti deemnee boodarratti isteeppa sadaffaata irratti guutumaa guututti Oromiyaa qabachuu kan jedhudha jechuudha. Egaa akkuma amma deemaa jiru kanatti yeroo murtaa'e keessatti akkamittiin bakka kanatti dhiyaannaa kan jedhu osoo wareegama guddaan hin bahin akkaatuma itti yaanee guutumaa guututti Oromiyaa itti dhuunfannu keessatti hojjetaa jirra. Kanas itti milkaa'aa jirra. Waliigalteen TDF waliin goone waliigaltee sadarkaa duraati. Waliif hin mallatteessine. Ammaatti bakki itti walitti dhiyaannu firoontii keenya keessa kaaba Oromiyaati. Kaleessa akki turreensi turan nuti har'a impaayereetii tana kan bulchaa jiru PP'n uummata bakkoota jiran cufatti ijjeesaatii fi mana irratti gubaa qabeenya isaanii saamaa jira. Tigraay irratti illee the same sanuma dalagaa jiru. Oromiyaa irratti ganna sadii garuu kan hin mul'atin kan dhoksaa kan ukkaamame kan addunyaan hin dhagahin hin argin TPLF addunyaan agarteefiti. Garuu ka Oromiyaa keessatti ta'e ka TPLF sin dachaa 10 kan ta'u ganna sadii keessatti. So wal fakkaataa qabna. Kanaafuu isaan waliin qindeeffannee mootummaa abbaa irreedhaa kan mirga uummata sabaaf sablammoota biyyattiidhaa sarbee jiraatu kana waliin buusuudhaaf waliigaltee sadarkaa duraatti godhamee jira. Gara fuulduraattis egaa kana caalaa allaansii uumamuudhaaf isaan bira dabre warra akka Sidaamaa, warra akka Affaar, warreen akka Beenishaangul, Qimaaxinsoon warroota kana waliinis qindoomina mootummaa kana buusuudhaan mirga uummata Oromootis ta'e uummatoota sabaaf sablammoota akka kabajamu godhuuf waliin qindeeffatuudhaaf ni deemnaa jechuudha. Ammaatti waliigaltee sadarkaa duraa goone duraan kan itti aanutti ammoo akkasii jira. Nuti kaleessas qaqabsoo gooneef gabrummaatu qabsoon tochisiisa. Ummati Oromoodhaaf fedhee mootummaa Itoophiyaa jalatti Itoophiyaa jedhee hin bulle irreedhaan bulame. So mirgi ummata Oromoodhaa haa kabajamudha. Mirgi ummata Oromoodhaa haa kabajamu. Oromoon disaayidaa godhu. Oromoon hiree murteeffannaa isaa haa murteessu. Kanaaf gara fuulduraatitti yoo haallan jijjiirame dhufee Oromoon ka barbaadu Itoophiyaa haarettiin barbaada yoo jedhe Itoophiyaa haarettii sana akkaataa itti ijaaru Oromootu murteessa. Lakkii deemsi kunuyyuu baragaan akkasii ittiin jenne nu Oromiyaa mataa kennaa dandeennaa jedhe Oromiyaa murteessuu danda'a. Nuti akka dhaabaatti ABO'n ka qabatee ka'es bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa deebisuudha.
achiin isa kana argamsiifteen boodatti hiree murteeffannaa uummata Oromootiin waa'ee egeree Oromootis ta'e egeree Itoophiyaadha akka murteessuudhaaf qabsoo godhe kanaaf wareegama guutuu baasa ammas nuti ka arma jirruuf qawwee Oromiyaa marsite ofirraa kaafne Oromoon bilisa ta'e waa'ee Oromootis ta'e waa'ee Itoophiyaatis innaa murteessudha. So isa kana keessa jirti jechuudha. Kanaafuu nuyi osoo hin taane kan murteessu uummata Oromooti jechuudha. Baik kan. Sika orang nara. Jai. Gara dubat, gara. Kuru rangga kasa. Kus. Buka kasa, mana sini kun? Baik kan. Sika orang nara. Jai. Gara dubat, gara. Kuru rangga kasa. Kus. Gitu
Duka kaasa uummanni isinii kun. Baik kan. Sika waraanirra. Ajaa'ib. Gara duubaat gara. Baga keessanii, baga keenya, baga walumaan gammanne isiniin jenna. Kuru irraan ga'e harkasa. Darbee. Kus! Duka kaasa uummanni isinii kun. Baik kan. Sika waraanirra. Ajaa'ib. Gara duubaat gara. Baga keessanii, baga keenya, baga walumaan gammanne isiniin jenna. Kuru irraan ga'e harkasa. Darbee. Kus! Wala na
kaasaa uummanni isinii kolfu. Baik kan. Siqaa waraanarra. Ajaa'iba. Gara duubaat gara. Abdan jiru wae, abdan jiru wae. Ittibana ida shankar yookaan kaaba ida shankar eebba guyyaadhaan irratti baga geessanii baga geenye baga walumaan gammadanii jenna. Kanaafii oomisha waraanni bilisummaa Oromoo itti bareedaa yookaan maleetaa kaaba ida shankar guyyaadhaan gara bifa kanaan jajjabee yookaan waraanni bilisummaa Oromoo oomisha isaammoo uummata isaa waliin eebbisiisuudhaaf qophii qopheessee waan inni taasise. Isin immoo haamla kennaafi. Hiriira gara fuulduraatti. Ceekuru irraan ga'e harkasa. Darbee. Guyyaan har'aa kun guyyaa eeboo jajjabee waraana bilisummaa Oromoo kaaba ida shankar ta'uu akka kun beeksisee haamla kenniime haamla kenniime. Oomisha waraana bilisummaa Oromoo giddu galaa oomishee fi oomisha giddu galeessaa yookaan immoo kaaba ida shankar eebba waraana bilisummaa Oromoo Muka kaasaa uummanni isinii kolfu. Baik kan. Siqaa waraanarra. Ajaa'iba. Gara duubaat gara. Abdan jiru wae, abdan jiru wae. Ittibana ida shankar yookaan kaaba ida shankar eebba guyyaadhaan irratti baga geessanii baga geenye baga walumaan gammadanii jenna. Kanaafii oomisha waraanni bilisummaa Oromoo itti bareedaa yookaan maleetaa kaaba ida shankar guyyaadhaan gara bifa kanaan jajjabee yookaan waraanni bilisummaa Oromoo oomisha isaammoo uummata isaa waliin eebbisiisuudhaaf qophii qopheessee waan inni taasise. Isin immoo haamla kennaafi. Hiriira gara fuulduraatti. Ceekuru irraan ga'e harkasa. Darbee. Guyyaan har'aa kun guyyaa eeboo jajjabee waraana bilisummaa Oromoo kaaba ida shankar ta'uu akka kun beeksisee haamla kenniime haamla kenniime. Oomisha waraana bilisummaa Oromoo giddu galaa oomishee fi oomisha giddu galeessaa yookaan immoo kaaba ida shankar eebba waraana bilisummaa Oromoo
kaasa uummanni isinii kun. Baik kan. Siqa waraanarra. Ajaa'ib. Gara duubaatti gara. Baga geessanii, baga keenya, baga walumaan gammanne isiniin jenna. Kanaafi Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo giddu galeessaa yookaan miliixaa kaaba Shaggar guyyaa irraa gara bifa kanaan jajjabee yookaan waraana bilisummaa Oromoo oomishee oomisha isaa uummata isaa waliin eebbisiisuudhaaf qophii qopheessee waan inni taasise. Isin immoo haamsa kennaafi. Hiriira gara fuulduraatti. Ceekuru irraan ga'e harkasa. Guyyaan har'aa kuni guyyaa eeboo jajjabee waraana bilisummaa Oromoo kaaba Shaggar ta'uu isaa kan beeksisaa haala galime haala galime. Oomisha waraana bilisummaa Oromoo giddu galaa oomishee fi oomisha giddu galeessaa yookaan immoo kaaba Shaggar eeboo waraana bilisummaa Oromoo. Duka kaasa uummanni isinii kun. Baik kan. Siqa waraanarra. Ajaa'ib. Gara duubaatti gara. Baga geessanii, baga keenya, baga walumaan gammanne isiniin jenna. Kanaafi Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo giddu galeessaa yookaan miliixaa kaaba Shaggar guyyaa irraa gara bifa kanaan jajjabee yookaan waraana bilisummaa Oromoo oomishee oomisha isaa uummata isaa waliin eebbisiisuudhaaf qophii qopheessee waan inni taasise. Isin immoo haamsa kennaafi. Hiriira gara fuulduraatti. Ceekuru irraan ga'e harkasa. Guyyaan har'aa kuni guyyaa eeboo jajjabee waraana bilisummaa Oromoo kaaba Shaggar ta'uu isaa kan beeksisaa haala galime haala galime. Oomisha waraana bilisummaa Oromoo giddu galaa oomishee fi oomisha giddu galeessaa yookaan immoo kaaba Shaggar eeboo waraana bilisummaa Oromoo.
Luka kaasa uummanni isinii kun. Baik kan. Siqaa waraanarra. Ajaa'iba. Gara duubaatti gara. Abdalli jiru maal? Itti kana lixa shaggar yookaan kaaba lixa shaggar eebba guyyaadhaan irratti baga geessanii baga geenye baga walumaan gammanne isiniin jenna. Kanaafi oomisha waraanni bilisummaa Oromoo itti bareedaa yookaan miliixaa kaaba lixa shaggar guyyaadhaan gara bifa kanaan jajjabee yookaan waraanni bilisummaa Oromoo oomisha isaammoo uummata isaa waliin eebbisiisuudhaaf qophii qopheessee waan isinii taasise. Isin immoo haamsa kennaafi. Hiriira gara fuulduraatti. Ceekuru irraan ga'e harkasa. Darbee. Guyyaan har'aa kun guyyaa eeboo jajjabee waraana bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar ta'uu Tus! kan beeksisee haamsa kenniime haamsa kenniime. Oomisha waraana bilisummaa Oromoo giddu galaa oomishee fi oomisha giddu galeessaa yookaan immoo kaaba lixa shaggar eebba waraana bilisummaa Oromoo. Luka kaasa uummanni isinii kun. Baik kan. Siqaa waraanarra. Ajaa'iba. Gara duubaatti gara. Abdalli jiru maal? Itti kana lixa shaggar yookaan kaaba lixa shaggar eebba guyyaadhaan irratti baga geessanii baga geenye baga walumaan gammanne isiniin jenna. Kanaafi oomisha waraanni bilisummaa Oromoo itti bareedaa yookaan miliixaa kaaba lixa shaggar guyyaadhaan gara bifa kanaan jajjabee yookaan waraanni bilisummaa Oromoo oomisha isaammoo uummata isaa waliin eebbisiisuudhaaf qophii qopheessee waan isinii taasise. Isin immoo haamsa kennaafi. Hiriira gara fuulduraatti. Ceekuru irraan ga'e harkasa. Darbee. Guyyaan har'aa kun guyyaa eeboo jajjabee waraana bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar ta'uu kan beeksisee haamsa kenniime haamsa kenniime. Oomisha waraana bilisummaa Oromoo giddu galaa oomishee fi oomisha giddu galeessaa yookaan immoo kaaba lixa shaggar eebba waraana bilisummaa Oromoo.
kaasa uummanni isinii kun. Baik kan. Siqaa waraanarra. Ajaa'ib. Gara duubaatti gara. Baga geessanii baga keenya baga walumaan gammadanii jecha. Kanaafuu Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo itti bareedaa yookaan militaa kaaba Itoophiyaa guyyaa irraa gara bifa kanaan jajjabee yookaan waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa Oromoo uummata isaa waliin eebbisiisuu qophii qopheessee waan inni taasise. Isin immoo haamsa kennaafi. Hiriira gara fuulduraatti. Ceekuruu irraan ga'e harkasa. Guyyaan har'aa kuni guyyaa eeboo jajjabee waraana bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar ta'uu akka beeksisaa haala galime haala galime. Oomisha waraana bilisummaa Oromoo giddu galaa oomishee fi oomisha giddu galeessaa yookaan immoo kaaba lixa shaggar eeboo waraana bilisummaa Oromoo. Duka kaasa uummanni isinii kun. Baik kan. Siqaa waraanarra. Ajaa'ib. Gara duubaatti gara. Baga geessanii baga keenya baga walumaan gammadanii jecha. Kanaafuu Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo itti bareedaa yookaan militaa kaaba Itoophiyaa guyyaa irraa gara bifa kanaan jajjabee yookaan waraana bilisummaa Oromoo oomisha isaa uummata isaa waliin eebbisiisuu qophii qopheessee waan inni taasise. Isin immoo haamsa kennaafi. Hiriira gara fuulduraatti. Ceekuruu irraan ga'e harkasa. Guyyaan har'aa kuni guyyaa eeboo jajjabee waraana bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar ta'uu akka beeksisaa haala galime haala galime. Oomisha waraana bilisummaa Oromoo giddu galaa oomishee fi oomisha giddu galeessaa yookaan immoo kaaba lixa shaggar eeboo waraana bilisummaa Oromoo.
kasa, umanni isinii kun. Baik kan. Sika waraanirra. Ajaa'ib. Gara duubaat gara. Abdan jiru wae, abdan jiru wae. Ikutana ini shankar yokani, kaaba ini shankar, guyyaa asirratti baga geessanii, baga keenya, baga walumaan gammaddanii jenna. Kanaafi Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo itti bareedaa yookaan militaa kaaba inni shankar guyyaa irraa gara bifa kanaan jajjabee yookaan waraanni bilisummaa Oromoo oomishee isaammoo uummata isaa waliin eebbisiisuu fi qophii qopheessee waan inni taasise. Isin immoo haamsa kennaafi. Hiriira gara fuulduraatti. Kuru irraan ga'e harkasa. Guyyaan har'aa kun guyyaa heeroo jajjabee waraana bilisummaa Oromoo kaaba lixa shankar ta'uu akka kan beeksisaa haamsa kennimme haamsa kennimme. Oomisha waraana bilisummaa Oromoo giddu galaa oomishee fi oomisha giddu galeessaa yookaan immoo kaaba lixa shankar eebba waraana bilisummaa Oromoo. Duka kasa, umanni isinii kun. Baik kan. Sika waraanirra. Ajaa'ib. Gara duubaat gara. Abdan jiru wae, abdan jiru wae. Ikutana ini shankar yokani, kaaba lixa shankar, guyyaa asirratti baga geessanii, baga keenya, baga walumaan gammaddanii jenna. Kanaafi Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo itti bareedaa yookaan militaa kaaba inni shankar guyyaa irraa gara bifa kanaan jajjabee yookaan waraana bilisummaa Oromoo oomishee isaammoo uummata isaa waliin eebbisiisuu fi qophii qopheessee waan inni taasise. Isin immoo haamsa kennaafi. Hiriira gara fuulduraatti. Kuru irraan ga'e harkasa. Guyyaan har'aa kun guyyaa heeroo jajjabee waraana bilisummaa Oromoo kaaba lixa shankar ta'uu akka kan beeksisaa haamsa kennimme haamsa kennimme. Oomisha waraana bilisummaa Oromoo giddu galaa oomishee fi oomisha giddu galeessaa yookaan immoo kaaba lixa shankar eebba waraana bilisummaa Oromoo.
kaasa uummanni isinii kun. Baik kan. Siqaa waraanarra. Ajaa'ib. Gara duubaatti gara. Abdaan injiru maal? Ittibala lixa shaggar yookaan kaaba lixa shaggar eebba guyyaadhaan irratti baga geessanii baga geenye baga walumaan gammanne isiniin jenna. Kanaafi Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo ittibala yookaan lixa kaaba lixa shaggar guyyaadhaan gara bifa kanaan jajjabee yookaan waraana bilisummaa Oromoo oomishee oomisha isaammoo uummata isaa waliin eebbisiisuu fi qopheessee waan inni taasise. Isin immoo haamsa kennaafi. Hiriira gara fuulduraatti. Ceekuruu irraan ga'e harkasa. Guyyaan har'aa kuni guyyaa eeboo jajjabee waraana bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar ta'uu irratti kun beeksisaa haamsa kennimme haamsa kennimme. Oomisha waraana bilisummaa Oromoo giddu galaa oomishee fi oomisha giddu galeessaa yookaan immoo kaaba lixa shaggar eebba waraana bilisummaa Oromoo Duka kaasa uummanni isinii kun. Baik kan. Siqaa waraanarra. Ajaa'ib. Gara duubaatti gara. Abdaan injiru maal? Ittibala lixa shaggar yookaan kaaba lixa shaggar eebba guyyaadhaan irratti baga geessanii baga geenye baga walumaan gammanne isiniin jenna. Kanaafi Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo ittibala yookaan lixa kaaba lixa shaggar guyyaadhaan gara bifa kanaan jajjabee yookaan waraana bilisummaa Oromoo oomishee oomisha isaammoo uummata isaa waliin eebbisiisuu fi qopheessee waan inni taasise. Isin immoo haamsa kennaafi. Hiriira gara fuulduraatti. Ceekuruu irraan ga'e harkasa. Guyyaan har'aa kuni guyyaa eeboo jajjabee waraana bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar ta'uu irratti kun beeksisaa haamsa kennimme haamsa kennimme. Oomisha waraana bilisummaa Oromoo giddu galaa oomishee fi oomisha giddu galeessaa yookaan immoo kaaba lixa shaggar eebba waraana bilisummaa Oromoo
kasa, umanni isinii kun. Baik kan. Sika waraanarra. Ajaa'ib. Gara duubaat gara. Abdani jiru wae, abdani jiru wae. Ikubana ini shankar yopani, kaaba ini shankar, guyyaa irratti baga geessanii, baga geenye, baga walumaan gammadanii jenna. Kanaafii oomisha waraanni bilisummaa Oromoo itti bareedaa yookaan militaa kaaba inni shankar guyyaa irraa gara bifa kanaan jajjabee yookaan waraanni bilisummaa Oromoo oomisha isaammoo uummata isaa waliin eebbisiisuu fi qophii qopheessee waan inni taasise. Isin immoo haamsa kennaafi. Hiriira gara fuulduraatti. Ceekuru irraan ga'e harkasa. Guyyaan har'aa kun guyyaa eeboo jajjabee waraana bilisummaa Oromoo kaaba inni shankar ta'uu akka kan beeksisaa haala galime haala jiru. Oomisha waraana bilisummaa Oromoo giddu galaa oomishee fi oomisha giddu galeessaa yookaan immoo kaaba inni shankar eeboo waraana bilisummaa Oromoo. Duka kaasa, umanni isinii kun. Baik kan. Sika waraanarra. Ajaa'ib. Gara duubaat gara. Abdani jiru wae, abdani jiru wae. Ikubana ini shankar yopani, kaaba ini shankar, guyyaa irratti baga geessanii, baga geenye, baga walumaan gammadanii jenna. Kanaafii oomisha waraanni bilisummaa Oromoo itti bareedaa yookaan militaa kaaba inni shankar guyyaa irraa gara bifa kanaan jajjabee yookaan waraanni bilisummaa Oromoo oomisha isaammoo uummata isaa waliin eebbisiisuu fi qophii qopheessee waan inni taasise. Isin immoo haamsa kennaafi. Hiriira gara fuulduraatti. Ceekuru irraan ga'e harkasa. Guyyaan har'aa kun guyyaa eeboo jajjabee waraana bilisummaa Oromoo kaaba inni shankar ta'uu akka kan beeksisaa haala galime haala jiru. Oomisha waraana bilisummaa Oromoo giddu galaa oomishee fi oomisha giddu galeessaa yookaan immoo kaaba inni shankar eeboo waraana bilisummaa Oromoo
kaasa ummanni isinii kun. Baik kan. Siqa waraanarra. Ajaa'ib. Gara duubaatti gara. Abdaan injiru waa'ee abdaan injiru waa'ee. Ittibala lixa shankar yookaan kaaba lixa shankar eebba guyyaadhaan irratti baga geessanii baga geenye baga walumaan gammanne isiniin jenna. Kanaafi Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo giddu galeessaa yookaan miliixaa kaaba lixa shankar guyyaadhaa gara bifa kanaan jajjabee yookaan waraanni bilisummaa Oromoo oomishee oomisha isaammoo uummata isaa waliin eebbisiisuudhaaf qophii qopheessee waan isinii taasise. Isin immoo haamsa kennaafi. Hiriira gara fuulduraatti. Ceekuru irraan ga'e harkasa. Guyyaan har'aa kuni guyyaa eeboo jajjabee waraana bilisummaa Oromoo kaaba lixa shankar ta'uu irratti akkuma kun beeksisaa. Haamsa kenniime haamsa kenniime.